Hayyeega maqaan keenya Sinjaan. Maarifa Asraa Inanjan. Maarifa Asraa Sinjaan. Arraan tana wanni nuti qopheeffannee asirratti dhiyaanne waa'ee jaalalaati. Jaalalti takkaa si qabdee ni beekti? Na qabde. Nama akkamirraa si qabde? Nama gurraacha bakka dheerallee miti jiddu gara isa sarara na qabde. Akkaminni akkam? Bareeda gaare. Bareeduma? Gurraachuma bareedaadha? Gurraachuma bareeda. Bareedaa jiddu jireessa. Ati maaliif nama diimaa hin jaalanne? Anka hundinuma rabbi hundinumaan jaaladde. Hundinuma nama diimaa magaala fa'aa jira inumaa san dhiistee gurraacha jaalattan. Allah waan ajaa'ibaati. Diimaan kunoo hogguu garte diimaadha moo nama gurraachisantu irra qalbii dhaasi godha. Diimaas laala dhaalaa na godha. Diimaa maaliif gurraacha jaalatte? Gurraachi kunillee kan nama taayyetumaan jaaladde. Gurraachi kunis nama taayyettee as garagali gaa karaa daawwattoota keenya nama taayyettee gurraachallee jaalattee jechuudha. Jaalaltiin hogguu si seente sani hogguu si qabsan eessaan si qabdee? Dibatu sayyumta irra na qabde achumaan onnee irra na gabbuute bakka. Ijjatana si seente? Hogguu ijaan si seente eessa si dhayte? Onnee irra na gabbuute. Onnee irra si gabbuute. Hogguu onnee irra si dhayte hoo? Hogguu san keetumaan deemee. Kaatee deemteeni? Jaalala sadii kaatee deemte? Wayi waala ayyee gaa daawwattoota keenya gaa kunoo waan maarifaan isinii himte kana numa beektanii jaalalti duraan dursoo ijaan na seente sanboota qalbira na gabbuute sanboota jaalala san fudhadhee deemeen jette waan ajaa'ibaati waan taateef sagantaa teenya ammallee nama biraa kaafee wajjin turtii gaarii isiniin jenna. Ayyee gaa hordoftoota chaanala keenya Boonsaa TV warri taatan hundi keessanuu arraan tana sagantaa adda addaa qabannee isinii dhiyaannee jirra gaa sagantaan sun maali yoo jettan taatan jaalalti tun maali? Jaalalti tun nama akkam jaalattaa? Sanirraa amma hawaasa keenya Oromoo haasofsiisuudhaaf qophoofnee jirraa jechuudha. Mee ati maqaan kee eenyu daawwattoota keenya kanaaf ibsiifin siin jaabar? An maqaan kiyya ana soo Ahmed Adam naan jaani. Ammaan tana wanti inni nasi dhiyaadheef waa'ee jaalaltii tun eessaan nama qabdii nama akkam jaalatanii kan jaamurraa himuudhaaf. Akkasi jaalalti tuni takkaa si qabdee ni beekti jaalala akkamtu si qabe nama akkamirraa si qabdee kana mee nuuf ibsime. Jaalalti tun tana dura na qabdee jirti. Yeroo meeqa fa'aa si qabde? Yeroo 3-4 akkana na deddeebitee na qabdee jirti. Namni isin irraa na qabdellee nama magaala nama bareeda nama silaa onneeti jaaf ta'u sanirraa na qabdee jirti. Nama onneetiif ta'urraa si qabde? Magaala maaliif jaalatte? Diimtuun fa'aa ni jirti dhalaan tun beekta magaala bichaa osoo hin taane diimtuu bareedduu dhumbullee fa'aa jira. Ati akkamitti osoo diimtuun fa'aa jirtu magaala fa'aarraa akkamitti jaalatte si qabdi? Beetee gaa fedhiin namaa tun garagaraa mire fedhiin ati diimtuu fa'aa jaalachuu fa'aa mala. An magaalli san naa taateetu magaala san jaaladhee waan hin jiruuf jaalalti gaa magaaluma sanirraa na qabdee jirtiin jaal. Ati magaala jaalattee? Jaalala magaala dhalaa diimtuu hoo? Diimtuu tanaan itti nampuutu onneen tiyya tun magaaluma sanirra na jirti onneen tun xirriin achumarra na hidhamtee jirti. Magaala? Hayi hoggumee jaalaltitu yeroo dura si qabdu akkami si qabde? Yeroo dura na qabduma. Yeroo dura na qabdu akkanumatti ijaallaaleetumaan akkanumatti ijumarraan deemteetuma isuma san ijuma tana giseen akka laalu ijuma tiyya tanaaniin akka laalee na qabde ijumaan na qabde hoggu dura. Hogguu ijaan laaltee si qabde eessa si dhayte? Hoggu dura akkanumatti asumaan dhuftee giseen ijaan isii laalu ijaan isii laalaan akkanumatti dhuftee isummaan onnuma tiyya tana akkanumatti na waraante. Hogguu onnee san dhayte eessa dhayte? Onneeti waraannaan onneeti jetana madeessuu eegalte. Hogguu madeessuutu eegalte bakka tam dhayteen siin jeebar. Isiin moo isiin akkanuma qaamaa qalbiiti kana hunda keessa seente onnee keessa dabartee qaamaa qalbiiti kana keessa hunda na seentee jirti. Akkam si goggooti isiin? Isiin moo akkanuma laal das raa fataa fatastaa janta waan jansan beektaame akkasuma fatastaa waan jantanillee waan beeku akkasuma na seentee jirti. Fatastaa sanii? Fatastaa waan jansan. Jaalalti tun hogguu si qabdi akkam si goggooti isiin tun jechuudha. Isiin moo yaa akkanuma wallaahi ilaa akkanala akkanumatti isii faa xiqqa qabifaanaan jette lubbuun. Nama jaalati san nama diimaa san? Nama magaala diimaa miti moo magaala? Magaala san. Hayyee gaa hordoftoota keenya hunoo laal jaalalti isa qabdee jirtu jaalala dhalaa akkana fi qaqqabuudha sanii jechuudha. Hayyee gaa sagantaan teenya irraan tana hawaasa keenyaaf dhiyeessaa jirru ta waa'ee jaalalaati. Ati jaalalti takkaa si qabdee ni beektaa? Na qabdee ni beeka. Jaalalti jechuun ijaan nama seenti. Ijaan eega si seente booda. Akkami si seente ijaan? Ijaan akkami si seente? Eega si sallaalte booda. Eega waan jaalatu nama akkam? Nama akkam? Nama akkamii? Dhalaan diimtuun fedhu jee. Magaalalleen fedhu. Gurraattii fedha gabaabduu. Gurraatti gabaabduu. Gurraatti gabaabduu. Way ajaa'iba. Gurraatti gabaabduu immoo xabiyaan tun addaati. Gurraatti fedhan fedhu namni kun wal addaa beeyte.
Waladda kana ni beeyte. Waladda. Dizaayinii namaa kun adda adda waan taateef. Akkasi. Ati qalbiin teetun dhalaa gurraattii gabaabduu. Gurraattii gabaabduu ta dhundhuma katakka. Sana feeti. San jaalatta. Duuba hogguu isii san jaalattu akkamis seente jaalalti. Haagisee dura ijaanna seentee mire. Deebitee ka onnee irra dheeytimi. Onnees dura ijaasi seenteeti san booda onnees dheeyti. Onnee na dheeyti. Hayyee. San booda deebitee bakka jilbaa asna dhufti. Hayi asi dhufti. Asna dhufti. Allah. Awwa kanuma baasaati. Eega asna dhufte booda. Haalas qabdee jirti jaalalti. Wallaahi. Eega asna dhufte booda. Deemeetiin itti dhaqa. Waan jaalatoo itti deemta. Ittiin deema. Jaalalti dura ijaasi seenteeti san booda onnee takka san booda siin gabbuunaan miilaan si oofti jechuudha. Deemeetiin itti dhaqa. Deemaatti dheeyta. Deemaan itti dhaqa. Awwa jaalalti teessun taaddaa. San booda hojii teenya baannee jechuu bar mafeena. Hojii teessan jechuudha. Mee nama jaalala takka jaalalatan hin arginiif mee maal dhaamta jaalalatan ati? Nama takka jaalalan argimoo? Jaalattummaan tun isin qabiini jaani. Isin hin qabini? Akkamitti? Yoo qabdanii maraatan kaa jarri. Hin maraatan kaa jaalalti bareedduudha. Akkuma kiyyaa kana ta'an. Akkam akka keetii kana moo? Bakka gaa daawwattootaa fi hordoftoota keenya gaa obboleessi keenya maqaa keenya daawwattoota keenyaaf hin himne maqaan keenyu sin jaal. Eebbisaa. Eebbisaadha. Eebbisaa eenyu? Eebbisaa eenyu? Eebbisaa Ibrahim. Eebbisaa Ibrahimi. Kunoo gaa maqaan isaa Eebbisaa Ibrahimi jedhama. Eebbisaan Ibrahim gaa waa'ee jaalalaa tokko lama sadii jeenuu kaasee jira. Haalaan tolcheeti akka jaalalti isa gootee fi kana guutuu nu ibsee jira. Inni immoo jaalala dhala gabaabduu gurraattiin jaaladha jee jira. Diimtullee hin jenne magaalallee hin jenne akkanaa jee jira jechuudha obboleessa. Waan hedduu takka nama kofalchiisu jechuu. Eebbisaan jiraadhu ati jiraadhu. Egaa maqaan kee eenyu sin jaan? Dastaa Abdallaa naan jira. Dastaa Abdallaati sin jaani? Mee jaalalti si qabdee ni beekti? Ni beekte. Akkamtu si qabi? Jaalalti mucaa diimaa bareedaa tokkorraa na qabdi. Mucaa diimarraa? Alla jaalalti teetun inumaa bareeddu nama diimarraa si qabdi? Diimaa mucaa bareedaa funyaan isaa akka dhaabbatu kanarraa na qabdi. Alla inumaa kee ka funyaaniitu ka funyaan akkana qabu akkana dhaabbatu. Ka akka dhaabbatu kana. Sanirraa si qabdi? Sanirraa na qabdi laa mucaan bareedaa kana waan biraa fakkaata. Mucaa san jechuu? Akkamitti inni eeganni si bira dhufe si qabde moo osuma inni takka karaa horuu deemu osuma inni takka magaalaa keessa deemuu si qabde moo akkamitti jaalalti inni irraa si qabde mee? Osuma inni akka magaalaa keessa deemuutiin onoo gisee laa mucaan bareedaa kana achumaa irraa qabame. Achumaa irraa qabamte? Duuba oguu irraa qabamte gurbaa san itti dhayitee dubbiste moo akkam goote? Itti dubbisee dhaqee. Akkam sin jedhu? Numa dubbise. Suma dubbise? Way ajaa'iba! Gurbaa bareedaa funyaan isaa akkana qabu sanirraa jaalalti na qabdee jettee jirti. Dura jaalaltuun eessaan si seente? Eessaan si seente jaalalti? Dura ijaan na seente. Ija tanaa si seente? Hogguu ijaan si seente eessa dhayite? Onneerra na dhayite. Onneerra dhayite? Hogguu onneerra dhayite yoo? Achumaanii miilaan itti deemee itti dhayite. Miilaan itti deemaa itti dhayite? Wandaadha. Kunoo daawwattoota keenya gaa jaalalti akka isii qabde kunoo isiniif dabarsitee jirti jechuudha. Jaalalti dursoo ijaan nama seentii jette. Sanboodaan onnee gabbuuti sanboodaan immoo miilaan akka nama ofti jettee jirti gaa. Dastuun waa'ee jaalalaa akka isii qabdee jirtu isiniif ibsitee jirti. Ammallee gaa nurraan ifatinaa. Hayyee gaamee daawwattoota keenya Boonsaa TV kanaaf dura maqaa kee isaaniif ibsime. Maqaan kiyya Mahammad Abdallaa naan jaani. Mahammad Abdallaa sin jaani. Hayyee gaamee sagantaan teenya taarraan tana irratti taasoo jirtu waa'ee jaalalaati. Jaalalti tun nama akkamirraa si qabdi? Jaalalti tun eessaan si seenti? Nama akkam fa'aa jaalattaa jechuudha. Jaalalti yeroo jalqabaatiif yeroo na seentu bakka amiyyoota akka isiin karaa dabbaa baaftee akkanat deemtu akka tasaa harkeetiin bakka Usmaan dabbaa isii kana akkana laalu bakka jala deemee ijji kachumaan jala noqotte yeroo san bakka niin jaaladhaa sin jenne achumarraa bakka yeroo akkatti jaalaalu isii dabbaa akkana gootu olaalee natti toltee bakka onneen tiyya kaameraa achumaan kaafte kaameraa kaaftee bakka viidiyooleen waraabuu eegalte onneen tiyya tuni bakka viidiyoo fi kaameraa kana kaaftee footoo faayila guddaa onnee tana keessa jira bakka onneen tun kaameraa footoo bareedduu kaaftee dabbaa kana kaaftee mataa ishee kana harma ishee akka tolu kana kaaftee akkasii keessa faayila keessa guuttattee bakka viidiyoo isiitillee akkasii waraabdee keessa beekte an amma jaalalti na qabdeef hin taa'u achirraa ka'eetiin gaa ka'ee deeme karaa haajaa kiyyaati bakka yeroon galee kophaati bakka san gattaa'u faayilaan narkinsan fiddee baaftee bakka namuma keessa ofii footoo tana laal footoo ishee kana ka dabbaa qabu kana fiddee akka niin laalee na duroofte niin laalee bakka footoo tana laaleetiin achirraan hoggaan fotoon fixu viidiyoo waraabdinaa bante. Itti sii bante? Viidiyoo giseen badu kunoo dabbaa akkana godhaa ammas na dura kaaniin kophaa taa'u jiru. Na dura ooftee dabbaan isii kunoo akkana jechaa na dura deemti. Samiyyoon tun eessaa sitti deemti. Giseen akkana jechaa ilaalu hin jirtu. Maali wanni kanaa kun osoo jiru. Kunoo giseen nama kaan gaafadhu. Bar wanni kun mallattoo jaalala si qabu jiraan naan jan. Yeroo isin dura si qabdu kana si goote? Akkas na goote achumaan waswaasa onneen na gadhiifte achi booda bakka
yeroo humti deemeti isii barbaadi naan jetti onneen xiyyachi futee faayila san hidda dhiigaa keessa na gadhiifte jechuudha. Qaama guutuchi wal nageesse bakka jaalatti haruma isiin jirtu na oofti bakka haruma isiin jirtu. Gala suma oofti. Eesumaan barbaade deemee taan bakka isiin jirtu deemee bakka. Isiin sun nama akkami isiin fuula. Biyyoon nama diimaadha. Haaruun isii akkana asirraa amallaan isii tungu wal tokko abdoo jetti. Bakka achumaan irraa mara hadde jechuudha. Saani kun anis takka isantu naa taa'an. Takka isantu taa'ani. Mataan isii hangana gaggaa. Hangana gaggaa. Wandaata. Bakka achumaan irraa mara hadde isum jala deemee galee bakka hanqa isum jala. Hayyee gaa daawwattoota keenya gaa waan jaalalti maammee keenya kana goote isin hundi keessan numa gartanii jechuu footoo viidiyoo waraabdee akkana lash goote na dura deemtee jaalala qabsiifte yeroo duraatii jechuu yeroo duraatiif jaalala kan isa qabsiifte ammallee bareeddu ta'ilkee kaarroo tamallaan isii asiin dhushok achi jettu sanirraa jaalalti na qabdee jira isin gama akka ajaa'ibatti waan jaalalti isa goote isiniif dabarsee jira jechuu maamma kee mee daawwattoota keenya kaa takkaa jaalaltiin qabin hawaasa keenya kanaan mee maal jettaanati mee anna akka dhaamsa kiyyaatti bakka yeroo nama tokko agartan ijaanuuf itti ilaalan jaalatti hamtuudha. Halkanii guyyaati hojii irraa si baaftee waswaasa si gadi ta'e nama san barbaade sin jetti. Kanaafuu hanga tokko irraa faatiisu ammoo namni dhukkuba kanaan qabamee jiru isii malee waan hin fayyineef ogeessi fedhe waan nama wallaanneef bakka dirqama isumsaan barbaaduudhaan jaalan. Amatuun waan dhugaa waan bareedduudha waan taateef nama takkaa jaalala arkeen beeneef dhaamsa bareedaa dhaamtee jirta waan taateef saniif jaalalti tun isin bareedduudha moo waan namni jaalachuu qabu moo waan namni isii tan irraa fagaachuu qabu jettamee himime. Jaalalti tun yeroo hin filattu yeroo fetu rakkina keessa jiraadhu fetu bal'ina keessa jiraadhu yeroo hin filattu yeroo sanitti haatee tarkaanfii silaa irra fudhatu fudhatu furraa sirra fudhatti rakkootti sinayti yeroodhaaf yoo qophootee jiraachuu baatte yoo irraa fagaatteen alatti miidhaas ni fedhi bu'aas ni qabdi. Kanaafuu ati yeroo jaalala yeroo barumsa irra jirtu yeroo hojii irra jirtu irraa fagaatu qabda. Maaliif yoo irraa fagaatte malee rakkoo karoora keessan karaa harkaa qotti ammoo yeroo qophii jaalala qabdutti jaalaltii wanni akka jaalalaan jirtu badhaasa kennaa waaqaati jechuudha jaalaltii. Bareedduudha amma waan hedduu nu gammachiiste waan taateef isii kaarruu qabdu san tamallaan si dhushukii takkasi jaalatti irraa si qabde san fuute moo ati akkami achumaan dhiiste. Ilaa ammaa jala naalu jirtu karaa isiin deemtu deemu jira ammallee jala deemu jirta aboo gaa rabbi si hafuusisu hin jenne du'aa isii goona aamin jiga aamin akkana mee maqaan kee eenyu siin jaan. Maqaan kiyya Bashaatu Ismaa'il laan jedha. Bashaatu Ismaa'il. Haa arraan tana waan nuti sagantaa irra jiru quba qabdaa mire. Qubaan qaba. Jaalalti tun akkamitti si qabde eessaan si seente. Hayi jaalalti dhiirraa nama qabdi gaa. Dhiirraa nama qabdi. Dhalarraa nama qabdu. Dhalarraa dhiisi gaa tanu dhiirraa nama akkami dhiirti sun taakami. Way dhiirta bas laawen siime dhaabbati sun alteen kuftu sin jee. Dhaabbata si. Akkami sun mee nuuf himi. Diimaa bar funyaan isaa bare minaaraa masgida. Minaaraa masgida. Akka dhaabbata. Way ajaa'iba. Har'a moo madda ka minaaraa masgida san malee. Minaaraa masgida gartee bare isa gartee sin jee. Wandaatan. Dura soo akkamitti si qabde nama minaaraa masgida. Eenyu sitti himatti nama akkasi jaalala qabu san nama minaaraa funyaan isaa akka minaaraa san jaaladhu eenyu sin jee. Way akkanumatti isaa kana magaatiin warra kayaa boo bari. Deemti taasiif gaa jaalalti barre dhalaa gurraan seenti dhiira jaan seenti. Akkasi. Saniif jaalattee jechuudha. Funyaan isaa akka minaaraa san jaalattee. Sani jaaladhe. Duuba isa san dubbistee. Hayi wayi dubbisuudha boo. Qalbiin isaa bare iji dheera kuttee moo jalaa fuudhe dhabee barsanu. Jaluma deemta. Jaluma deemta. Karuma deemta eediyuu nama. Duuba amma isa san heerumtee moo akkami. Alakkii kana sani heerume lakki. Galee heerumta gaa. Galaa heerumta. Wayi ni gaafatta sani. Ammallee karaa sagantaa biraa isin dabarsina daawwattoota keenya gaa. Funyaan isaa guddaa akka minaaraa masgidaa kanaan jaaladha jette bakka akkas taanaan taatanillee irratti sii qaba. Saniif asirratti xumurree jirraa jechuudha.